raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Iyyaa hoolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Iyyaa hoolii lola. Sadayyaana keenya. Iyyaa hoolii lola. Lama taanuun keenya. Iyyaa hoolii lola. Gaarri silaan nalu. Iyyaa hoolii lola. Kan du'e soongalu. Iyyaa hoolii lola. Kabaayina keenya. Iyyaa hoolii lola. Wantuun diduu keenya. Iyyaa hoolii lola. Kabaayina keenya. Iyyaa hoolii lola. Silaa eessa keenya. Iyyaa hoolii lola. Ishoo yahurraako. Iyyaa hoolii lola. Yadiira duwwaako. Iyyaa hoolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Maaltu ta'aa jira? Sagantaa kanaan sochiiwwan si'ana naannawaa gaanfa Afrikaatti, Impaayera Itoophiyaatti, keessumaa immoo Oromiyaa keessatti gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasatiin adeemaa jiran dhiibbaa isaan uuman sakattaanee taajjabbii, qeeqaa fi hubannoo taateewwan dalagamaa jiran irratti gama adda addaatiin dhiyaatan gaggabaabsinee isiniif qoonna. Maaltu ta'aa jira? Kaadiroonni bilxiginnaa Oromiyaa kallattii hundaanuu ibidda itti qabsiisanii ofii mana keessatti aangoo irratti wanyaachaa jiru. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya maaltu jira har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qopheechuun kan isin biraan ga'u an Gurmeechaa Gammachuuti. Bulaalaan Duubee Wayyechatii itti dhiyaadha. Suutaan nuti ceetee rorriftuun ollaa nutis galaatti harkallaannu ofirraa qollaa. Waraanni bulchiinsi bilxiginnaa uummata irratti kallattii hundaanuu bobbaasee Oromiyaa lafoo fi qilleensarraan ibidda uummata nagaa irratti guyyuma guyyaan roobsaa jira. Kan nama yaaddachu immoo falli abdii namatti horu dhabamuun guyyumarraa guyyaatti daran hammaachaa deemaa jiraachuusaati. Bulchiinsi Abiy Ahmed waraana isaa guutuu bifa jedhamuun danda'amuun hidhachiisee uummata nagaa irratti bobbaasuun hidhattoota wal lolaanii jiru dadhabnaan hawaasa siviilii lafarraa dugugurratti argama. Waraanni ofii itti bobbaasee isa qubsuu dinnaan immoo warra ollaa saarraa daboo kadhatee hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamanii fi milishoota Amaaraa hidhannoo guutuu hidhachiisee uummata qe'ee fi qabeenya saarraa buqqisaa, ajjeechisaa, qabeenya uummataa saamsisaa fi barbadeechaa jira. Uummata qe'ee irratti waraana mootummaa fi fiinxaaleeyyii Amaaraatiin dhumaa jiru cinaatti dhiisuudhaan kaabinoonni bilxiginnaa immoo ajandaawwan adda addaa uumtee waan uummataaf quuqamte of fakkeechuun keessoo walitti wal nyaachuu irratti argamti. Uummanni birmataa dhabeera. Iyyatee sagaleensaa dhagaamaan jiru. Kan bade barbaaddachuu, kan jalaa du'e awwaallachuufis hiree dhoowwameera. Kanuma hidhatee dhufetu akka fedhasaa godhee, fedhuu ilmaansaa jalaa fixee, fedhuu qabeenyasaa jalaa saamee deema. Mootummaan biyyattiin bulchaa jira ofiin jedhu nageenya uummataa tiksuu nafee ofiifuu yaaddoo nageenya uummataa ta'aa jira. Ujedee biyyi gadoode yoo balaan bu'u kan jallisee tumachiisa utumna gahu. Walwaraansi kaaba biyyattiitti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa ture. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Afrikaa kibbaatti gaggeeffameen waan dhaabbate fakkaatus walwaraansi yeroo dheeraaf naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa ture ammallee itti fufeera.
garuu xiyyeeffannaan qaamolee idil addunyaatiinis ta'ee dhaabbilee mirga namoomaatiin kennamee fi dhiibbaan barbaachisaan ta'ee mootummaa Itoophiyaa kan mirga uummata nagaa dhiitaa jiru irratti hin godhamne. Walwaraansa Tigraay keessatti adeemsifamaa ture ilaalchisuun gareen wal lolaa turan lamaan dhukaasa dhaabuuf walii galaniyyuu Oromiyaa keessatti fincilli yeroo dheeraaf itti fufee ture hammaachuu madditti humna qilleensaatiin haleellaan ajjechaa raawwatamaa jiraachuu miidiyaaleen tokko tokko tibbana gabaasanii turan. Lolli Oromiyaa keessatti yeroo bulchiinsi Bilxiginnaa masaraa Minilik galeerraa kaasee kan itti fufe ta'us xiyyeeffannaan qaamoleen gurguddoon addunyaa kennaniif dhabamuurraan kan ka'e waggoota 5 darban kanaaf qe'ee Oromiyaa irratti ibiddi waraanaa osoo hin dhaamin turuu danda'eera. Bulchiinsi Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf eeyyamamaa ta'uu dhabuu isaatiin waraana bilisummaa Oromoo humnaan balleessuuf humna qabu hundaa fayyadamee yaalus dubbiin akka inni yaade ta'uu fi diddee har'a Oromiyaa lafti nagaa taate sadarkaa dhabamuutti irra geecheerti. Woboon qawwee caccabaadhaan lolu homaan hin godhu waraana bilisummaa Oromoo torban lamatti balleechina. Hoggana woboo ajjeefnee waraana bilisummaa Oromoo ariinee biyyoota ollaatti baqachiifnee olollee jedhuu fi kan kana fakkaatan oduu afaan kaadiroota Bilxiginnaarraa ba'u bira kan darbe akka hin taane olola waggoota 4 darban kana oofamaa turerraa akka gaariitti hubachuun ni danda'ama. Waraana bilisummaa Oromoo balleechuun hafee lafa harkaa qabaniyyuu waraanichi irraa fudhachaa akka jiruu fi aanaalee ollaa Finfinnee jiran keessattiyyuu ololli gaggeeffamaa akka jiru ragaaleen agarsiisaa jiru. Mootummaan Bilxiginnaa garuu dhugaa kana dhoksuuf uummata nagaa ajjeesuu fi olola sobaa miidiyaalee fi kaadiroota isaatiin uummata burjaajechuuf kufee yoo ka'utu mul'ata. Oromiyaa dachee handhuura biyyattii fi lafa siyaas dinagdee impaayirattiif murteessituu taate tanarratti nagaa buusuu kan dadhabe bulchiinsi badhoo lola Tigraay qofa karaa nagaan furuun waan biyyattii guutuu keessatti nageenyi bu'uu itti fakkaatus dhugaan jiru garuu san ta'aan jiru. Ololli mootummaan Bilxiginnaa oofaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo TPLF irratti hirkatee lolaa jira jedhee odeechaa ba'us haqni lafa jiru san akka hin taane uummata Oromooti olitti innumti mataansaa tolchee beeka. Garuu dhugaa tana amanee fudhachuuf waan rakkate fakkaata. Kanaaf immoo maqaa woboo balleechuu fi xiqqeechuuf jecha woboo maxxantuu TPLF fakkeechee adii gurraacha gochuuf yaalaa jira. Erga waraana kaabaa karaa nagaa furra jedhanii waraana dhaabuuf yaalanii asis waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee lola isaa itti fufuun haleellaa bulchiinsi Bilxiginnaa qilleensarraan jeetti fi diroonii arabaatiin boombii itti roobsaa jirus dandamachuun adeemsa isaa fuulduratti itti fufee kokkee Finfinnee jala aanaa mulootii lolaa akka jiru ragaan tibbana waraanichi fuula miidiyaalee irratti gadhiisee haalaan agarsiisa. Aanaa muloo godina addaa naannawa Finfinnee jalatti kan argamtu yoo taatu Finfinnee seenuudhaaf gaara eekkaa qofatu jidduu isaanitti hafe. Kana hunda kan fide waraana bilisummaa Oromoo tuffachuudhaan marii karaa nagaa gaggeessuu dadhabuu bulchiinsa Bilxiginnaa akka ta'e wal nama gaafachiisu. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti lola gaggeessaa jiruun torban kana injifannoowwan gurguddaa akka galmeechaa ture gabaasaalee sabaa himaalirraa hubachuun danda'ameera. Giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa fi godina Wallagga Ba'aa aanaalee hedduu keessatti lolli guddaa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiraachuun ibsamaa jira. Odeessaaleen bahaa jiran akka agarsiisanitti sadaasa 26 bara 2022 irraa jalqabee godina Wallagga Ba'aa aanaalee akka Eebentuu fi Jimmaa Raaree keessatti akkasumas Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinniitti waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii gurguddaa gaggeessaa jiraachuu fi lola adeemsifamaa jiruun injifannoo gurguddaa goonfachaa jiraachuun ibsamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaabinoota dabballootaa fi milishoota waraana mootummaa waliin ta'uun uummata dararaa turan irrattillee tarkaanfii fudhachaa jiraachuunis hubatameera. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoowwan torban kana keessa argachaa tureen loltoota Bilxiginnaa hedduu lubbuun adabuu kaan madeechuu fi kaawwan isaanii booji'ee kanneen hafan immoo lafa qabatanii jiran gadhiisisee ari'achuu cinaatti hidhannoowwan waraanaa hedduu irraa hiikachuun mooraa waraanichaatiif galii gochuun barameera. Akkasumas Shawaa Ba'aa aanaa Liiban Cuqqaalatti nama ajjeechaa artistii Daadhii Galaanii shakkamuu fi kan mootummaan Bilxiginnaa dhoksee irra ciisaa ture waraanni bilisummaa Oromoo hordofee harkaan qabuun of biratti hidhee qorachaa akka jirus odeessi torban kana jiraattotarraa dhagahame ni agarsiisa. Yoolollee warri normaan urraan ga'u gamtoomnee hundumtuu wal faana ga'u. Oromiyaan osoo magaalaa guddoo biyyattii fi qabeenya guddaa akkasumas baay'ina uummataa akkaan olaanaa ta'e hammattee jirtu xiyyeeffannoo nageenyaa dhabuu ishiitiin biyyattiin gatiin malee baasuu irratti argamti.
Waraanni kaabatti gaggeeffamaa ture rakkoo Oromiyaa keessatti adeemaa ture haguuguu ogeeyyiin kan eran ta'uun akkuma jirutti ta'ee mootummaan Bilxiginnaas fedhii dhabuun akkasumas tuffii uummata Oromoof qaburraan kan ka'e akka ta'es waan mamaa ta'uu miti. Bulchiinsi Bilxiginnaa qabsoo karaa nagaatti danqaa ta'uun hayyoota siyaasaa hidhuu, paartilee siyaasaa karaa nagaan galmaan dararuu, hoogganoota jalaa hidhuu, waajjiraalee jalaa cufuu, uummata isaanii keessa socho'anii akka yaada isaanii uummata isaaniif hin ibsanne gochuun qabsoo karaa hidhannoo jabeechuun nageenya Oromiyaa keessaa akka bifa ammaa kana qabaatuuf gumaacha guddaa godheera. Yeroo rakkoon nageenyaa bifa kanaan uumamu kanatti saamicha qabeenya lafaa fi malaammaltummaaf balballi waan banamuuf kaabinoota mootummaa fi faddaalota lafaaf carraa gaarii ta'a. Kanaaf rakkinichi akka furamu osoo hin taane daranuu akka walxatu gochuu irratti jabaatanii hojjetu. Waggoota arfan darban kanas wanti argaa turre kanuma. Yoollee roorris mormaa nurraan ga'u gamtoomnee hundumtuu wal faana ka'u. Akkuma irra deddeebiin gabaafamaa ture fiinxaaleeyyiin Amaaraa kan duraanuu qabeenya Oromiyaaf hamummachaa turan affeerraa bulchiinsa Bilxiginnaa argannaan yeroo adda addaatti daangaa qaxxaamuranii Oromiyaa seenuun ilmaan Oromoo qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqisuu bira darbee lubbuu namoota hedduus guyyaa guyyaan galaafachuu irratti argamu. Godinaalee naannoo Amaaraa daangechanii jiran Shawaa Bahaa Boosatii fi Fantaallee irraa jalqabee aanaalee godina Salaalee fi Shawaa Lixaa keessatti argaman akkasumas Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaalee argaman irratti haleellawwan qindaa'an gaggeeffamaa turan lammiilee dhibboota hedduun lakkaa'aman lubbuun galaafachuun kanneen kuma dhibbaatti tilmaamaman immoo qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqisuun baqachiisaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa buqqa'ee yeroo ammaa Finfinneetti kan argamu namni BBC'n Afaan Oromoo dubbise tokko immoo haala nageenyaa naannicha keessa jiru ibsuudhaaf rakkisaadha jedha. Namni nageenya isaatiif jecha maqaansaa akka eeramu hin barbaanne kun haleellaa dhiyeenya kana bakka sanatti raawwatameen bakka tokkotti miseensota maatii isaa 8 akka dhabe BBC'tti hima. Maatii koo keessaa gariin isaanii lubbuu dhabaniiru. Warri lubbuun hafan immoo faca'anii eessa akka jiraniyyuu kan hin beekne jiru jedha namni rakkoo kanaaf saaxilame kun. Sababa walitti bu'insa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureef namoonni nagaa hedduun lubbuu fi qabeenya isaanii dhabaniiru. Isaanis gadhiisanii baqataniiru. Rakkoon nageenyaa fi lola naannoo Oromiyaa keessa jiru ija sabaa himaalee jalaa kan dhokate fakkaata. Hawaasa idil addunyaa irraas xiyyeeffannaa hin arganne jedha gabaasni tibbana BBC'n qabatee ba'e kun. Aangawoonni mootummaa yeroo garaagaraatti BBC'n dubbises faannoon kan humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa ittiin jedhan caasaalee mootummaa gubbaa hanga gadii dabalatee Oromoo hunda shanee jechuun rakkoo uumaa jira jechuun dubbatu. Dhalataan Horroo Guduruu Wallaggaa BBC'n dubbise humnoonni mootummaa haleellaa gareen kun uummata nagaa irratti raawwatan jalaa isaan oolchuu akka hin dandeenye dubbata. Kallattii daangaa naannoo Amaaraatiin yeroo adda addaatti humnoonni Amaaraa hidhatan mootummaa Bilxiginnaatiin deeggaramanii uummata nagaa aanaalee akka Jaardagaa, Jaartee, Kiiramuu fi kanneen biroo keessattis irra deddeebiin haleellawwan adda addaa gaggeessaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Torbanuma kanallee godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa wal gurmeessan hawaasa aanichaa irratti lola banuuf qophaa'aa jiraachuu odeessi tibbana raadiyoon Dirree Shaggar jiraattota irraa odeeffate ni agarsiisa. Kaayyoon garee fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneenis aanaa Darraa naannoo Amaaraa jala galchuu ta'uunis barameera. Tokkummaan kaanu malee diinni ka'u hin lolla biyya mabiliisa ba'u. Qe'ee Oromoo diinni kallattii adda addaan itti duulee bobbaaf gala dhoowwaa jira. Kaabinoonni Bilxiginnaa garuu faayidaa irratti wal qoqqoodanii wal nyaachuu irratti argamu. Akkuma hattuun gaafa hannaa miti qooddannaa irratti wallolti mammaaksu jedhu kaadiroonni Bilxiginnaas keessoo isaaniitti gaafa qabeenya Oromiyaa hatuu fi saamuuf sagantaa baafatan kan sagaleen isaanii dhaga'amin amma eega dubbiin magaalaa Shaggar hundeessuu jedhu kun ka'ee as walitti gaarreffannaa jabduu keessa akka galantuu ifatti mul'ataa jira. Oromiyaa guutuu keessatti uummanni Oromoo rakkinoota adda addaa kanneen akka rakkoo nageenyaan qe'ee ofirraa buqqa'uu, hongee, weerara dhukkuboota daddarboo fi weerara daangaaf saaxilamee osoo jiru isaan garaa ofii guuttachuuf keessoo walitti wal nyaachaa jiru. Qondaalli Bilxiginnaa Taayyee Danda'aa tibbana immoo miidiyaa isaa irratti gadi ba'ee boo'icha isaa keessa rakkina bulchiinsi Bilxiginnaa itti jiru himaa jira. Keessoo bulchiinsa Bilxiginnaa Oromiyaatti yakkoonni malaamaltummaa fi firummaan hojjechuu akkaan akka hidda gadi fageeffatee jiru lallabaa jira. Rakkinni hamaan akka biyyattiittuu akka jirus qondaalli kun ragaa ba'eera. Akka biyyaattuu dhibee nageenyaa fi diinagdee keessa jira. Rakkoon kun namiyyuu caalaa Oromiyaatti hammaata. Haalli bulchiinsaa mataa fi miilan qabu. Hanni barakaan irra hammaate. Saalfiin hafee mirga fakkaate.
boruun nageenyaa fi kufaatiin dinagdees akkasuma jedha taayeen itti fufuunis akkana jedha. Rakkoo kanaaf hooggantoota godinaa abaarutu mul'ata. Godina arrabsuudhaan utubaa jijjiiramaa of fakkeessutu yaalama. Utubaan dagatamee gufuun jijjiiramaa farfama. Maddi rakkoo godinaa miti, garuu manneen rakkoo mataa naannooti. Rakkoon biyyaatu achii burqitii jedha taayeen heeraa fi seera kabajuun erga hafee tureera. Bulchiinsi godinaa naannoo gaditti heeraan hundaa'e. Heera Oromiyaa keewwata 70tu kana hima. Bulchaan godinaa kora kaabinee naannootiin ganna 5f akka muudamu keewwata 72 jala jira. Gabaabinaan bulchaa godinaa madaalanii muuduu fi qoratanii kaasuun aangoo kora kaabinee naannooti jechuudha. Haalli qabatamaan jiru garuu waan biraati. Gurmaa'insa heerri hin beekne kan kora qindeessituu jedhamutu bulchaa fi kattiibaa dabalatee hooggansa godinaa fi magaalaa waan fedhe godha. Koreen kun hojjimaata ala caasaa xarannafuu fi hooggansa ukkaamsuuf bara Addawaayii keessa tulfame. Silaa jijjiirama waliin jijjiiramuu malee. Akka heeraa aangoo olaanaan kan caffee Oromiyaa ta'us qabatamaatti garuu koree kanatu daangaa malee aangoo qabaa jedha taayeen yoo burkutaa'u keessoo paartii Bilxiginnaa gadi baasee ibsu. Dhugaa himuun firooman kottu. Hooggansaa fi miseensa paartii dabalatee uummanni keenya qabaataa fi dhabaan roorroo hamaa jala jira. Abbaa irrummaan kaleessa caalaa har'a jabaate. Rakkoon heeraa fi hojjimaata cabsuurraa dhalate. Hojjimaata deebisanii dubbii qoratuutu furmaata. Juntaa hojjimaata cabsuun rakkoo hammeessee kan hooggansa burjaajessuun uummata boochise ammoo buqqisuun seeratti dhiyeessuu barbaachisaa jedha taayeen yaada isaa yoo dhiyeechu. Uummata beelaa fi rakkoon nageenyaa dararaa jiru dhiisanii kaabinoonni Bilxiginnaa ofiif fedhii aangoo fi qabeenya uummataa saammachuu irratti wal fixaa jiru. Xumurree nagaan tura. Kaanu malee diinni hin ka'u ilolaa biyya mabiliisa ba'u. Sabni koo osoo dhiigni isaa lola'u jiraachuun koo jireenya naaf hin ta'u. Malla dhibeen kunoo bullaan nu dhibe diina jala kaatte nutti taati dhibe. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Iyyaa hoolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Iyyaa hoolii lola. Wallaan bilisoomte. Iyyaa hoolii lola. Booreen nurratti hafte. Iyyaa hoolii lola. Wal ta'uun jabaannan. Iyyaa hoolii lola. Wal diiguu tammaata. Iyyaa hoolii lola. Haadhoo taadhoo jibbe. Dabarsee wallaata har'a tuffatamuun qooda keenya taate jiraachuuf dhabamuun erga wal qixxaate dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Dargaggeessa foolii tola na turgaa'e foolii lola. Keessa koo kuukaa meeyisa gaafa qilleentoon xiqqoo sii tuqaa. Kiyya dubbii fiide keessa koo kuukaa meeyisa gaafa bushooftuun xiqqoo sii tuqaa. Yoolollee horris normaa nurraan ga'u gamtoomne hundumtuu wal faana ka'u. Yoolollee horris normaa nurraan ga'u gamtoomne hundumtuu wal faana ka'u. Tokkummaan kaanu malee diinni ka'u ilolaa biyya mabiliisa ba'u. Tokkummaan kaanu malee diinni hin ka'u ilolaa biyya mabiliisa ba'u. Sabni koo osoo dhiigni isaa lola'u jiraachuun koo jireenya naaf hin ta'u. Malla dhibeen kunoo bullaan nu dhibe diina jala kaatte nutti taati dhibe. Washa sirbii kaba mana botoroodha. Rajat mashagoodha abbaan biyyaa Oromoo. Ilmaadhee naan jedhu kaba mana botoroodha. Rajat
Mashakoda Bambiya Oromo Isa fotan bada kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Gamasana robe kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Gamanni vitesa kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Walpaka chudide kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Marjiruni yesa kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Washawasha sirbi kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Kandayero roba kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Amesa tugua kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Yoganyan robe kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Saadati dua kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Yasango tagare kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Kambarsan nubase kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Wakamale mare kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Jarendi na Kenya kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Senam mana Kenya kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Tigam mana Kenya kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Fitalafa Kenya kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Berengaraf jete kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Dia jalakatu kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Diga dibate kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Isi zambakatu kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Jarembo rugalti kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Sinesati galtu kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Gabinum bataku kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Gabdebi argatu kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Inuma janarga kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo Inaranu tufatu kaba mana botoroda Irajeta Mashakoda Bambiya Oromo raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar